Hojjettuun baankii daldala Itoophiyaa damee alaltuu Adaanach Kumsaa jedhamtu ajjeefamtee reef ishee bineensaaf kennamuu poolisiin ibse. Taateen kun akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa muddee 6 bara 2018 halkan naannoo sa'aatii 3tti raawwatamuu poolisiin BBC'tti himeera. Obboleessi miidhamtuu kanaa Kaasaawun Kumsaa naannoo Buraayyuu jiraatu waan ta'ee ture akka dhaga'ee fi kanaan dura obboleettiinsa yaaddoo qabaachuu himattee akka hin beekne ibseera. Akkatti waan mudate dhaga'ee waayila koo Biraanuu Gammachuutti himeera. Dhaggeeffattoota keenya odeessi kun miira isin jeequ mala. Silkii ishee nuditee jedhanii obboleessi keenya tokko biiroo kana hojjetu isheetti dawwalan silkii ishee nuditee hin dawwalanii isa booda akka jarraa bakka maaliif jedhee mucaasee dawwalee gaafa deennaan inni silkiin irraan kaasu ture bakka namni posnatu tolu deennaan bakka nan deeme ishee barbaacha addunyaa wajjin deemne Sandaaffaa deemne gaafa Sandaaffaa deemnu poolis xaabiyaatti nama wajjin walitti buuteedhanii nutti mana akka nu hinnaan itti natti fakkaata. Wanti jiru gaarii kan taane nutti himee makiinaa nurkaa fuudhanii gara mana ishee deemaadhanii gaafa nokkeettiin taatee kana dhageenye isayyuu isa bulee oolee sa'aatii 7 keessaadha kan dhageenye nuti kan adda baafannee kana ta'uusaayyuu. Isin eessa kan jiraatte magaalaa Finfinneedha? Gara Buraayyuu Kattaadha kan hin jiraadhu jireenya. Obboleessa Quxisuu tokkotu jira. Inni biiroo Oromiyaa irraa hojjeta, biiroo fayyaa irraa hojjeta. Isaaf dawalan Quxisuu sanaaf dawalanii inni immoo natti dawalee wanta akkasii jiraannaani. Annan naqaate nu finneennaan anis raayidii qabadhee karaa nama wajjin walitti buute fakkaata jedhanii annee dhaqee ilaala malee naan bakka an dhiisan si duukaan jiran immoo gara maggananyaan jira iddoon ta'eefi anas dursee gaa dhiisa qeenu baddaa jennaan innis na duukaa dhufe. Gaafa poolis xaabiyaa geenyu poolisiin egaa wanta jiru anaan natti muusuraati isa gaaddeenyaa gosa ol gashee ni gara mana si deemaa jedhee mana gaafa geenyu uummati yaa'ee hin bu'aa isa booda maaltu ta'e Adaanachitu du'ee maal taatee duute nama tajjeesee meerre immoo reeffishee hin jiru reeffishee akkam ta'e waraabessatu nyaate waan nuti agarsiisaa illee hin qabdan illee waan tokkoyyuu hin qabnu kas jedhamne. Amma kanaan isa booda ijoollee ishee fudhannee gara poolis xaabiyaa gaafa dhannu poolis xaabiyaan wayyaa ishee fuudhee nutti agarsiise wayyaa kana beektu kan ishee teennaan wayyaa ishee tennee wayyaa mana duraan beennu ture baankiinis hojjetonni hundumtuu duukaa turan nu duukaa turan isaanis wayyaa kana yeroo hundumaa uffattee dhufte irratti beeknanii lafa isheen itti duute immoo nu geessaa ittiin jenne isa booda gaafa nu geessanii achittis iddoon sun iddoo hadhaabaa iddoo namni illee baay'een sochooneedha iddoo caakkaadha iddoo diichiin magaalaa sana direeni ittiin godhudha iddoo baay'ee gadi fagoo sodaachisaa ta'edha. Makiinaan bakka galedha? Makiinaan hin gala. Duraanillee doorsiin akka irra deddeebi'ee ishee ragaa ture akka maatiitti himatee dubbataa turani. Quba qabduu kana maatii keessaa eenyutti himani? Waan tokko nama tokko maatii hundumaa wajjin jirramma kun hundumtuullee namni tokko waan tokko namni quba kana qabu hin jiru. Nama sanas namni qaamaan beekus hin jiru. Nama seenamma jettu kana namni qaamaan beekus hin jiru. Namni silkiisaa qabus hin jiru. Silkiisaa fi nama kanas odeeffannoo isaa erguma dhannee rakkina kan irratti dhageenya malee isaati takka namota kana beeku hin jiru. Isaan dura isheen abbaa warrummaanis jaalalaanis nama duukaa jirtu waan akkasii quban qabdan isin? Quban qabnu waa tokkoyyuu quban qabnu. Isa irratti dhageenye garuu odeeffannoo magaalaan gaafa dhannee dhaggeeffannoo achuma ijoolleemti poolisoonnis ollaa mashee kan jiraatanii namni kun hin dhufaa yeroo dhufu nagaa hin kennuu fi akka lolaa ture ishin hin beektanii nuyi dhageenyesi nutti hin himnesi mucaan kun bakka rakkina ta'e yeroo hundumaa baay'ee jabna seeraan kan ka'e nama tokko obbolaa koos rakkisu maatii koos rakkisu waan baadha waan jettu tokko of keessaa qabdi. Isa booda kanarratti dhageenye nuti wal baddeessaanii amma galgala immoo mucaasee gaafa dhaggeeffannu mana baankiitiiti birrii irratti akka wal caqacaqaa turanii sanada wayii naafarramii yookiin immoo naabaati jedhee akka inni caqacaqaa ture siin farramunnaan isarratti akka inni hedduu lolee achiillee isa aartee dhuftee kun bakka hojiidhaan aariisuu sosaati namichi kun jettee aartee akka maskootii cabsite illee mucaa xinnoo tokkotu nutti himaa ture. Mucaa xiqqoo jechuun kan isheedha? Bakka hojiidhaan kan ishee ta'e. Waggaa meeqa mucaan? Innaa nutti mijannee immoo maal aartee immoo gaafannu nutti siin himtuu nun jette isheenis mucaan xinnoo seetuni wanti kun kanarrattiidha natti fakkaata amma gaafa teenyee yaadnu sanada nuu farramidha akkasumattidha kan tilmaamne. Qajeelcha poolisii magaalaa Sandaafaa bakkeetti itti gaafatamaa kutaa qorannoo yakkaa kan ta'an itti aanaa koomaandar Nigaatuu Alamuu BBC'tti akka himanitti ajjechaan kun magaalaa Sandaafaa bakkee bakka Gomaaxaa jedhamutti halkan sa'aatii 3tti kan raawwatamedha. Shakkamaan yakka kanaas barbaadamaa akka jiru ibsaniiru.
namni gocha kana irratti raawwate jedhamee shakkamu Tsaggee Asaalifoo Boonteedhama. Wanni ta'e maali? Mee akkaataa yakkichaa natti himaa. Yakki amma yeroodhaaf qulqullaa'aa jira. Akka amma odeeffannoo qabnutti gwaaddanyaa ishii ture. Hariiroo jaalalaatti wal qabata. Hariiroo jaalalaatti wal qabata waliin turanii galgaluma kana naannoo sa'a lamaati hoteela yeroo san jedhamu keessa waliin turanii nyaata ajajatanii nyaatuma ajajatan irratti illee walii galuu hin dandeenye gidduudhaan adda kuttee baate adda kuttee erga dhiistee deemte booda innis waan nyaata kaffalame san hin kaffalee fakkiidhuma san irratti birrii nuti darbee deemte hojjettoonni sana booda duuka bu'ee deeme konkolaataa kaafatee karaatti itti qaqqabee konkolaataa dura qabee ifannoo jedheetti erga konkolaataa teessifatee booda waliin deemanii amma fuudhee naannoo Gomaataa jedhamu kana geesse naannoon sun magaalaa keessaa gadi ba'ee jira rasaasni dhagaamee ture naannoo san namoonni jiran naannoo sanitti jedhan yeroo saniif sana booda ofirra deebi'ee kara magaalaatti deebi'ee kan jedhu kaasanii sana booda namni yonnoo jedhes hin jiru amma ganama kan argame jechaadha. Ganama yeroo argamu reeffichi waraabessa nyaatamee jira dhimmichi jiru kana dhimmi amma qorannaarra jira shakkamaanis hordofamaatti kan jiru. Shakkamaan hanga ammaan to'atamne? Hanga ammaan to'atamne shakkamaan yeroodhaaf yonnoo jedhee jira hordofamaa jira honnoodhanii. Mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya kana fayyadamtoota miidiyaa hawaasummaa irratti tarkaanfii fudhachuu eegaleera. Keessattuu magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin torbee darbeerraa eegalee namoota qabiyyee duudhaa fi safuu hawaasaa biyyattii faallessan dabarsuu jedhu to'achuu ibsaa jira. Qajeelcha waliigalaa poolisii Finfinneetti itti gaafatamaa quunnamtii uummataa fi koominikeeshinii kan ta'an Koomaandar Maarqos Taaddasaa tarkaanfii fudhachuurraan waan isaan ga'e BBC'tti ibsaniiru. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. የዚህ እርምጃ መነሻው ህግ ነው። ከማህበረሰቡ ባህል ሞራልና እሴት ተቃራኒ የሆነ መልእክቶችን በየትኛውም አይነት መልኩ ማስተላለፍ ወንጀል ስለሆነ ከኡምሲሳ ሴሩማ biyyattiiti. Ergaawwan faallaa duudhaa aadaa fi safuu hawaasaa ta'an karaa kamiinuu dabarsuun yakka waan ta'eef asirratti yeroo garagaraatti akeekkachiisa kennuun namoonni itti fayyadama miidiyaa hawaasummaa isaanii ni sirreessu irraa baratu kan jedhuun yeroo kenninee turre. Haa ta'u malee suduudaan rakkoon kun dabalaa deemee sadarkaa hammaataarra waan ga'eef dhiyeenya kana namoota yakka akkanaa raawwatan irratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Kaleessas namoota kutaa magaalaa Boolee naannawa Boolee bulbulaa jiraatan 2 fi jiraattota kutaa magaalaa Nifaas Silkilaaftoo naannawa Jamoo 3 ta'an 3 yakka wal fakkaataa waan raawwataniif poolisiin to'atee qorataa jira. Torbee darbees namoonni karaa TikTok ergaa wal fakkaataa dabarsan to'atamaniiru. Namoonni tarkaanfiin irratti fudhatamanis jiru. Nuti tarkaanfii kana cimsinee itti fufna. Hawaasnis waan danda'een hojii poolisiin hojjetu tumsuu qaba. በተቻለ አቅም ግን ህብረተሰቡ ከፖሊስ የሚሰራውን ስራ ማገዝ ይኖርበታል የሚል መልእክት ነው። Poolisiin magaalaa Finfinnee shakkamtoonni nuti miseensota waldaa seexanaati nu fakkaadhaa jechuun to'ataman Zaharaa Mahammadii fi Fatiyaa Eeliyaas akka jedhaman ibseera. Dhimma kana Koomaandar Maarqos akkanaan ibsu. ማህበራዊ ሚዲያውን እንግዲህ ሁላችንም እንደምንከታተለው የተዘጋጀው መልካም ነገሮችን እንድንቀያየር እንድንለዋወጥ ሚዲያን ሀዋሱማ ፕላትፎርም irratti barnoota waliif qoodan kan tokko waan beeku isa kaaniif irratti qoodu ta'uu qaba. Kanaaf akka uumames ni hubanna. Namoonni gariin garuu wantoota hin barbaachifnee fi yakka ta'aniif itti fayyadamaa jiru. Namoonni kaleessa kutaa magaalaa Booleetti to'ataman kunneen fakkeenyaaf kallattiidhaan nuti miseensota waldaa seexanaati yoo kanatti makamtan maallaqa ni argattu jechuun ergaa yommuu dabarsani kan argaman. Kun ammoo amantaa aadaa akkuma waliigalaatti duudhaa keenya waliin faallaa kan ta'edha. Wanti kun hawaasa mufachiiseera. Yaadaawwan poolisiin yoom tarkaanfii fudhata jedhan irra deddeebiin dhagahamaa turan. Jiraattonni magaalichaa bilbilanii maaliif tarkaanfiin fudhattan nuun jechaa turan. Namoonni miseensa Illuminaatii yookiin waldaa seexanaa akka ta'aniif affeeramuun guyyoomsuun yookiin yakki biraan irratti raawwatame gara waajjiraalee poolisii deemuun odeeffannoo kennuu danda'u. Poolisiinis odeeffannoowwan dhiyaatan fudhatee erga qulqulleessee booda tarkaanfii ni fudhata. Hanga aadaa jiruuf jireenya safuu duudhaa fi amantaa hawaasaatiin faallaa ta'etti tarkaanfii akka fudhannu hawaasni akka hubatu ni barbaanna. ይሄን በሚያደርጉ ጎጦች ላይ የተጠናከረ እርምጃ እንደምንወስድ ማህበረሰቡ እንዲረዳ እንፈልጋለን። Nuti akka Ameerikaatti osoo hin taane akka Itoophiyaatti jiraannaa kan jedhan Koomaandar Maarqos ergaawwanii fi yaadota faallaa duudhaa fi safuu hawaasa keenyaa ta'an akka waraana nurratti banametti fudhannaa jedhaniiru. ጠላቶቻችን በተለያየ አይነት መልኩ ነው ከኛ ጋር ጦርነት የገጠሙት። ይሄም አንዱ ጦርነት መሆኑን መገንዘብ ይኖርብናል። ትስስራችን diinonni keenya kallattii adda addaan maloota garaagaraan waraana nurratti bananii jiru. Kunis waraana tokko akka ta'e hubachuu feesisa. Walitti dhufeenya keenya tokkummaa keenya laaffisuuf ergaawwan adda addaa safuu keenya cabsan dabarsu. Namoonni keenya ammoo beekaniis haa ta'u osoo hin beekin isaanirraa arganii kana raawwatu. Kun kallattiidhaan waraana nurratti baname ta'uu hubachuu qabna.
duudhaa fi safuun keenya kabajamuu qaba. Nuti Itoophiyaanota, Habashoota, gonkumaa Ameerikaa yookiin kaan ta'uu hin dandeenyu. Kana hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha. Asirratti maatiin, dursitoonni amantaa fi guutummaan hawaasaas dhimma kanaan wal qabatee ga'ee irraa eegamu bahachuu qabu. Keessattuu maatiin miidiyaalee hawaasaa ijoolleen isaanii fayyadaman beekuu, hordofuu fi to'achuu qabu. Ijoolleen wantoota sammuu isaanii madaalle akka hin daawwanneef hordoffii cimaa gochuu qabu. Namoota dhuunfaas ta'ee gareewwan wanta faallaa aadaa, safuu, duudhaa fi amantaa keenyaa ta'e miidiyaa hawaasaa irratti qoodan karaa kamiinuu hin obsinu. Tarkaanfiin keenyas cimaa ta'a. በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚለቁ ግለሰቦችም የሆኑ ቡድኖች እርምጃችን የተጠናከረ እንደሚሆን ደጋግሜ ለመግለጽ እወዳለሁ። ወሊገልቴ ፕሪቶሪያ balaa hamaaf kan saaxilu jechuun himate Hamza Hussein. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warrade mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf Finfinnee jiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay ibsa baaseen Taaddasaa Warrade jila isaanii waliin aangawoota mootummaa federaalaa waliin mari'achuuf Finfinnee dhaquu eere garuu eenyu waliin akka mari'atan addatti hin ibsine. Bulchiinsa yeroo Tigraay waggaa sadaffaa waliigaltee Piriitooriyaa irratti haalota jiran wayita mari'achuuf gara mootummaa federaalaa dhaqu. Gareen TPLF ammoo ibsa biraa baasuun tarkaanfiin mootummaa federaalaa waliigaltee Piriitooriyaa balaa hamaaf kan saaxilu jechuun himateera. Waliigalteen Piriitooriyaa tajaajilaawwan barbaachisoon dafanii akka jalqabaman kan eeru ta'us ammas raawwiin isaa garuu fagoorra jira jedhame. Ammas Tigraay lixaatti namoonni buqqa'anii jiran furmaata argachuu dhabu. Akkaataa waliigalteen qaamotiin hidhatan miseensota raayyaa ittisaan ala ammas hidhattoonni kaan jiraachuun waan furmaata dhabe keessatti kan ramadamanii jiranidha. TPLF ibsa kaleessa galgala baaseen dhiibbaan dinagdee mootummaa federaalaa fi baajetii hir'achuun naannichatti rakkoo dinagdee fi namoomaa hamaa uumaa akka jiru ibse. Kun ammoo waliigaltee Piriitooriyaa sadaasa bara 2022 taasifame gaaffii keessa galcha jedhe. Mootummaan federaalaa ji'oota lamaan darbaniif bajeta mootummaa Tigraayiif hin ergine jedha ibsi kun. Sababa kanaan naannichatti tajaajilli fayyaa, barnoota, dhiyeessii bishaanii fi kanneen biroo rakkisaa ta'uu eere. Hooggantoonni Tigraay akka BBC'tti himanitti gara ji'a lamaaf bajanni mootummaa federaalaa irraa hin ergamne. Mootummaan federaalaa herrega baankii dhaabbilee effort yookiin fandii deebisanii dandamachiisuu Tigraay cufuunis sochii dinagdee naannichaa irratti dhiibbaa guddaa akka geessise ibsichi eereera. Daayirektarii boordii effort Dr. Abrahaam Takastee torban darbe BBC'tti akka himanitti herrega dhaabbilee kunneenii cufuun hojjettoonnii fi maatiin isaanii gara 100,000 ta'an rakkoo hamaa keessa akka jiran himan. TPLF akka jedhetti herregi dhaabbilee tumsa Tigraay ugguramuu hojjettoonni 10,000 lakkaa'aman mindaa malee akka hafanii fi maatiin isaanis rakkoo keessa jiru. Mootummaan federaalaa ji'oota 10 darbaniif boba'aa gara naannichaa erguu dhabuun damee geejjibaa irratti dhiibbaa guddaa kan geessise yoo ta'u hanqina boba'aa irraa kan ka'e ambulaansonni illee hojjechuu akka hin dandeenyes ibsichi eereera. Kunis TPLF fi mootummaa federaalaa gidduutti wal amantaa dhabuu uumuun waliigaltee Piriitooriyaa balaadhaaf saaxila jedhe. Ibsi kun mootummaa fi hawaasni addunyaa dhimma kanaaf hatattamaan xiyyeeffannoo akka kennan waamicha dhiyeesseera. Mootummaan federaalaa tajaajila hawaasummaa fi dameewwan murteessoo ta'aniif bajeta adda kute akka deebisee eegalu gaafateera. Nageenyi naannichaa akka mirkanaa'uu fi hawaasni addunyaa fi qaamoleen qooda qaban akka gidduu seenan waamicha dhiyeessinas jedhe ibsi kun. Akka aangoonni Tigraay BBC'tti himanitti bajanni kaapitaalaa birrii miliyoona 844 ta'uun ergamne. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetinaal Jeneraal Taaddasaa Warrade dhimma mootummaa federaalaa waliin akka mari'atan eegamu keessaa tokko dhimma baajata kanaa ta'a jedhamee eegama. Dhimmi buqqaatota lixa Tigraay deebisuu furmaata dhabes dhimma marii isaanii ta'uu akka danda'u eerameera.